Akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha YouTube keenya Tokkummaa Miidiyaa subscribe, like, comment gochuudhaan akka maatii keenya taatan kabajaan isin gaafanna. Itti aansee oduu isinii dhiyeessa. Koomishiniin UN iddoo haleellawwan itti raawwatame dhorkaa malee daawwachuu hayyama gaafate. Koomishiniin sarboota mirga namummaa idilee addunyaa qoratu dhaabbanni mootummaa gamtoomanii UN Itoophiyaa hundeesse bakkeewwan sarbamni mirgoota namummaa itti raawwataman dhorkaa tokko malee akka daawwatuuf hayyama akka barbaadu beeksise. Koomishiniin kun erga hundeeffamee miseensonni koomishinii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa deemeera. Daawwannaa jalqaba Itoophiyaatti taasisee hordofee ibsa baaseen bakkeewwan haleellaan itti raawwatame jedhamee daawwachuudhaaf hayyama atattamaa fi hin daangeffamne akka kennamuuf eeggachaa jiraachuu hime. Miseensonni koomishinii qorannoo kuni marii aangoota Itoophiyaa waliin taasiseen hordofee ragaa namoota ijaan arganiif fudhachuudhaan bakkeewwan haleellaan itti raawwatame jedhaman daawwachuudhaaf dhorkaa tokko malee hayyama akka argatan abdii qabu jedha UN'n ibsa hagayya 2 bara 2022 baaseen. Koomishiniin kun mana maree mirgoota namummaa UN yeroo jalqabaatiif gabaasa dhiheesseen adoolessa jalqabaa ture. Qorannootni kun dhimma namoota 200 naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefaman jedhameen ilaalchisee qorannoon akka gaggeeffamu ibsa UN keessatti eerameera. Ogeessonni koomishinii 3 durfamu koomishinii lammii Keeniyaa kan taate Kaarii Beetii Murungi, lammii Ameerikaa kan taate Steve Rantaari fi lammii Sri Lankaa kan taate Rashika adoolessa 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Ministeerri muummee itti aanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin dabalatee aangoowwan biroo waliin marii taasisaniin koomishiniin kun adda durummaan yeroo waraanaa kana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan sarbama mirgoota namummaa raawwataman seerota mirgoota namummaa idilee addunyaa daangaman keessaas seera baqattoota idilee addunyaa caban gadi fageenyaan walabummaan akka qoratu ibsi UN baase kun ni eera. Manni maree mirgoota namummaa UN yakkeewwan waraanaa fi sarbama mirgoota namummaa wal waraansa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame akka qoratuuf miseensonni qorannoo akka hundeessee biteetossa keessa ture. Yeroo sanitti Itoophiyaan akka qaamota qorannoo idilee addunyaa hundeeffamu murtee dabarsitee akka hin fudhanne koomishiniin tumsa akka hin taasifne ibsa ishee yaaddatama. Booda garuu koomishiniin kun qorannoo akka kun gara Itoophiyaa seenuudhaaf adoolessa keessatti mootummaa Itoophiyaa irraa hayyamni kennamuuf isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa turtii guyyoota 5 gareen qorattootaa fi Finfinneetti taasisan ilaalchisee ibsa baaseen Itoophiyaan hundeeffamuu koomishinii kana qeexxee akka turte yaadachuun koomishiniin yeroo itti gaafatamummaa isaa baheettutti ejjennoo bu'uuraa mootummaa ilaalcha keessa haala galcheen sirna mirga namummaa idilee addunyaa hordofee taanaan gara dhimma koomishinicha tumsa gochuu carraan irra deebi'een ilaaluu akka